borummoo waan biraatti fiddii laata akka jedhudha garummoo iftoominaan itti mee jira haadha manaa akka qabu ganaa ka fuulduraayyuu mijeeffata Sa'id qaruu ta'e bar qalbii qaba ammarraa jechuudha sadi na hafaa ka biyya kiyyaallee sadi fudhannaan aadii rakkoon qabu jetteeni mucattiin maashaallaadha ka aramni dantaan qabdu warreen suudii keessa hojjettaniin beektanii yaani madaduma tokko jiraachisanii beerran dhiirti arabaallee beerrillee dantaan qabanii shari'aarra waan jiruufi inaafaan egaa ganduma keenya kana jirti anallee dabalatee aniin fedhu waan akkasii kanadha isiniin jechuu barbaada egaa mucattii kana fuudhee yoo galemmoo jalaa miidhullee ka jedhus ni yaadanii egaa amma mee cidha godhanna jechaa jiranii ittuma dhufnee ilaalla inshaallah rabbiin egaa aga dhumaatti haa bareechuuf jechuu ni barbaada mucaa kana dubartoonni ittuma dhuftee miiteenii keessaa baati ittuma dhuftee miiteenii keessaa baafti kanaafiyyuu ishiin kun inshaallah yimkeen hin taatiif ta'a garuu ka nizaamni arabaa kun ni ulfaata natti fakkaatanii keenya soo ta'uu diddee mucaan maal godharee meegaa ka'aa kiraa araba kanallee haa yaaluu mucattiin haasoftu auzubillah minnaha ani gaafa duraa kun daa'ima rabbitu isaa kenne jedhee waa meeqa keessi kiyya yaadee ture mucattiin egaa kabadde gaafa faayinaatti biintoo naqxee fiddudha kaabdii keenya kanas hin beeknu rabbi haa qajeelchuu arrabsinees dadhabne lolleenis dadhabne du'aamu godhaafi wallaahi jaalatees miti jedhani gizee tokko tokko immoo gowwummaa isaati jedha bilbilee arrabsa itti lola ishuma jedha toluma jedha inni garuu achuma jira waa takkan dhaga'u egaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa badee jira isinirraa jechuudha haanuman naamjaa odidee assalaamu alaykum ashama harka fuunee jirra jirtuu bakka jiraattanii bakka jirtan hunda nageenya haa jiraatu jechaa gaa har'aa gammachuu tokko keessa kiyya jira isiniin kunillee hedduu akka gammaddan quba qaba Sa'idoo keenya ka congratulations jennee jirra jechuudha inshaallah egaa Sumeeyyaa Roozaa Jinnii jechaa olur amma immoo saba ofii keessa ba'ee saba arabaatti dabalamuuf deema inshaallah biiznillah rabbiin egaa keerii haa godhuu fi aga dhumaatti haa bareechuu jechuu barbaadanii maal yoo jettanii ni jalqaba keessaa utaalaa jechuudha haalli Sa'idoo kun xiqqoo hin ulfaata gufuun isa jalaa hin dhabamtu ammallee egaa yoo haati manaa isaa sun irraa citti ta'e malee rakkoo guddaadha jechuudha maaliif akkuma beekamu ka ofumaa badde malee ni kaallee akka walirraa hin buufne ni beektanii jechuudha haati manaa isaa haati ijoollee isaa sun jechuudha kanaafiyyuu ka ammallee hedduu tokkoon gammadee jechuudhani maaliifiyyuu mucayyoo bashaasha argatee jira jechuudha bareedduudha jedheenillee hedduu tokko jajatee bareenillee rakkoon qabu yoo amalaa fi haalli ishii namatti tole rakkoo qaba jedhee hin yaadu garuu mee warreen akka kiyya kana Sa'idoo kana gammaddan hundi keessan laayikii asroobsaa isiniin jechuu barbaada koomantiillee barreessaa fi maaliifuu mucaan kun hedduu dararame garuu kadhuma isaa haa bareechuu jechuudha akkuma isiniin jedhee gufuun isa jalaa hin dhabamtu Sa'id kana nama waan gaarii namaa yaadu nama keerii namaa yaadu nama namaaf dhaabbatu yeroo baay'ee qormaan itti baay'ata garuu akirri isaa immoo ni bareeda jedhee abdii guddaa qaba jechuudha Sa'id jechuun miskiina nama dhaabbatu nama rakkateef nama quuqamu nama takka birallee darbuu hin barbaadu egaa isa immoo deebi'anii hiriyoota isaatu diinatti ta'e nama kiyya jedhee nama amaneetu diinatti ta'aa jira kanaafuu kana rabbiin akka irraa qabee jireenya tasgabbaa jireenya isaa durii sana bashaasha ta'e akka durii isaa sana akka jiraatee nullee nu gammachiisu hundi keenya ni hawwina jechuudhaanillee ta'e isinillee dabalatee hundi keenya hawwin keenya guddaa mucaan kun tasgabbaa'ee bakka tokko soo taa'ee ka jedhu kana keessa nama hundaa jira namni du'aayin isa dagatu jira jedhee hin yaadu maaliifiyyuu Sa'id jechuun nama ibidda meeqa keessa bahaa jirudha namaaf jecha jechuudha soo ofii hun ta'in namaaf jecha nama ibidda meeqa keessa utaalaa jirudha jechuudha fakkeenya fudhatuu dandeessu caaltuu jedhee aarsaa meeqa kaffalaa jira ishiin illee ofiin bartuuti garuu moonni namummaan quuqamee osoo gubatuu osoo aarus ishiif dhaabbatee waa hedduu godheefii jira jechuudha kanaafuu ka caaltuu kana kaameeraan kan argitanidha kaameeraan alallee nama hedduu gargaara nama hedduu cinaa dhaabbata keessattiyyuu namni akka waan tokko hojjetee
waan tokko mokkoree waan takka difratiin itti galee waan tokko akka yaalu nama godha Sa'iid jechuun yaani bashaashaa mudiin ka galee fi akka hiriyaasaa sana gowwaa miti jechuudha. Hiriyaasaa abdii sana ni beektanii waa'ee abdiillee dubbatu hin barbaadu baay'ee na jibbisiisee jira jechuudha. Maaliif waan isaan godhaa jiran kun hedduu tokko nama jibbisiisa, hedduu tokko nama saalfachiisa. jedhee immoo gaa kun viidiyoonni qabatee dhufe argitanii jirtanii kabajamtu jaallatamtu kiyya jedha. Ittiin bakka akka maashaallah ittiin dhaadataa jira mucattii jechuudha. Mucattii waan godhan guutuuf kaameeraa dhaabbattuuf immoo magaalaa lakkaa'ee mana hoteelaa qabe, mana jinnii qabe. Gowwaan lamaan wal argatanii magaalaa baxabbatan isaanii kunillee nama dhiba. Egaa niitii kiyya salphattuu kana salphistee kan miidiyaa irratti ol labaaste namni jedhee ifa ishii arrabsaa jiru kana ishiin inni jaalatamtuuf kabajamtu baay'ee jaaladha. Humna kiyyaa oli jaaladha. Namni waan jaartiin jetteen hojiirra oolchuu qaba. Namni jaartii si kabajjee, jaartii si sattartee, ofillee sattartee, kabajaa jaarsaa sitti gooteef yoo qilee seentee rakkoon qabu kuni jechuun namni jaartii fi bitamuu jaartiin immoo jaarsaa bitamuu jechuun wallaahi waa guddaadha kuni jechuudha. Garuu abdii keenya kana itti manis hin dhaga'u. Sanummoo mammaaksa nu mammaakaa jiraarra immoo maal jedhee soo giddanaa jettee tolee anaa jettu dhagaa ta'e dhagaan si caalu jira ilma kiyya nama gubde ofillee gubde isoon du'iin azaaba of galche mucaan. Mee mucattiin kun maal si gootee maal si kabajjee kun jettee qixxaa goggogaa fi kan jalli gubataa kana ol baafte miidiyaa irratti gurshiti ta'ee siilaatti ta'ee waan ishee sii goota usbillah misheeta. Niitiin kaatee burcuqqoodhaan bishaanuu siin dhiyeessine maal shiiti mana hoteelaa naa geessita. Allahu akbar. Baay'ee nama jibbisiisa waan akkasii. Ani qaaquu hin feene hin aara garuu yoo itti himtanis hin dhaga'u, yoo gorsitanis hin dhaga'u. Gorsa nama tokkoyyuu miti silaa isaaf namoonni koomantii barreessanii isa deebisa ture. Inni fi mucattiin keenya caaltuun sun dhagaatti bishaan naqan irra yaa'a malee waa keessa seenaa akkasidha kunu. Ishiin sunis kunoo qormaata meeqa qoramti. Faayoon keenya nama jennee ishii kabajnee ishii mararsiifannee akkana quuqamtee fi jirtus shira biraa irratti yaadaa jirti. Ka caaltu kunis nama dhiba. Ka abdii keenyaa kunis nama dhiba. Waa'uma isaanii kanaan qaaquun hedduu tokko na dabbaree jira. Garuu immoo isoo nama kana argitanii callisuunis hin danda'amu. Isiniin kunuu usuma arrabsitanii usuma gubattanii abdiif caaltu kana wallaahi ima barreessitu numa sillaala wallaahi. Namni keenya miskiina afaanumaa waliin jedha malee keessatti baay'ee qimii walitti hin qabatu. Ijoolleen hedduuniin aaraniin gubatanii nattu ka bilbila meeqa yaani bilbila kiyya namni na gaafatu meeqa asumaan si warreen bilbila na gaafattan feesbuukaan na argachuu dandeessu. Bilbila kiyya yoo maxxanse gaarii hin ta'u. Feesbuuka kiyya garuu yoo waan koshoo jettanii sarchi gootan na argachuu dandeessu. Piroofaayiliin kiyyallee suuraa Caaluu Hundeessaati. Yeroo baay'ee numan siniif hima warreen aga guututti nan dhaggeeffanne ta'a. Warri shawwadamtanii kana isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota keenya. Enigaa waan abdii kana qaaqameellee hin dhumu. Ani waan saayyuu qaaquun dhufne wallaahi waan Sa'idoo keenyaa gammachuu Sa'idoo keenyaa koomantii isaa hunda laaleen turellee dhaga'ee laalee viidiyoo sana baay'ee durarra hin agarre. An sooshaal miidiyaa kanarratti baay'ee waliin bahu. Yeroon baay'ettiin quba qabaadha yookiin ijoolleetu naa bilbilee waan keessa jirta si hamallaxee naan jedhanii ijoollee biyya biraatu na hima. Anaadha daa'imaati gaa baay'ee sooshaal miidiyaa kanan fayyadamu dalagaan baati. Dalagaa deebi'eellee hojiidha ijoolleedha. In ulfaata bichaa kanuma kanaaf baay'een fayyadamu siniin jedha. Ijoolleen baay'een immoo asirra teessee akka qaaqxuu hojii kee maan hojjetannee hojii biraa hin qabdu warreen naan jettan maali yoo hojjedhee yuutuuba kanas hojjedhee naa laaltanii na guddiftanii maal rakkoo qaba. Ana kanaa mitiiti ka afaan hin dhageenye nama hedduutu hordofee diraamaa adda addaa nama hedduutu hordofee nama guddisan immoo nama keessanii yoo na jabeessitan cubbuu hin qabu. Warreen akkana jettan sammuu keessanitti fayyadamaati yoo dandeessan nu gargaara yoo hin dandeenye jalaa dhahaa jechuu barbaada asirratti. Egaa Sa'idoon keenya waan inni yaadin hin jiru
sabaaf sablammii gadi walitti guuree gurraattiillee magaalleellee diimtuullee akira kaakunu arabatti nuu dhufe inshaallah biiznillah isheenis egaa haa qajeeltuu fi yeroo tokko namuma afaan ofii kanan dhageenye iyyuu wayyaa laataa jedha. Egaa garuu haati manansaa sun immoo afaan kana gaa sirriitti beekti biyyi kun biyya isheeti akkuma beekamu Sumeeyyaani. Borummoo waan biraatti fiddii laataa akka jedhudha. Garuu immoo iftoominaan itti mee jira. Haadha manaa akka qabu ganaa ka fuulduraayyuu mijeeffata Sa'id qaruu ta'e bar qalbii qaba ammarraa jechuudha. Sadi na hafaa ka biyya kiyyaallee sadi fudhannaan aadii rakkoon qabu jetteeni mucattiin maashaallaadha ka aramni dantaan qabdu warreen suudii keessa hojjettaniin beektanii yaani madaduma tokko jiraachisanii beerran dhiirti arabaallee beerrillee dantaan qabanii shariyaarra waan jiruufi inaaffaan egaa ganduma keenya kana jirti anallee dabalatee aniin fedhu waan akkasii kanadha isiniin jechuu barbaada. Egaa mucattii kana fuudhee yoo galemmoo jalaa miidhullee ka jedhusi ni yaadanii egaa amma mee cidha godhanna jechaa jiranii ittuma dhufnee ilaalla. Inshaallah rabbiin egaa aga dhumaatti haa bareechuuf jechuu ni barbaada. Mucaa kana dubartoonni ittuma dhuftee miiteenii keessaa baati. Ittuma dhuftee miiteenii keessaa baafti. Kanaafiyyuu ishiin kun inshaallah yimkeen hin taatiif ta'a garuu ka nizaamni arabaa kun ni ulfaata natti fakkaatanii keenya soo ta'uu diddee mucaan maal godharee meegaa ka'aa kira araba kanallee haa yaaluu jechuu barbaada. Rabbiin midhaaniif bishaan isaanii tokko yoo godhe egaa walitti tolanii jedhee yaada. Namni immoo bifarra hojii isaatii fi haalaaf amala isaatii inshaallah haalaaf amala isaanii rabbiin walitti haa galchuuti haa tolanii isiniin jedha. Egaa har'aaf kanuma qaaquu dhufee waan abdii keenya qaa'ineen finnu waan isaan haasaan kun guutuun ani afaaniin as baafadhee naasa'u numa du'a jechaadha sirratti waan mucattiin haasoftu a'uuz billaa minnaha ani gaafa duraa kun daa'ima rabbitu isaa kenne jedhee waa meeqa keessi kiyya yaadee ture. Mucattiin egaa kabadde gaafa faayinaatti biintoo naqxee fiddudha. Ka abdii keenya kanas hin beeknu rabbi haa qajeelchuu arrabsinees dadhabne lolleenis dadhabne du'aamu godhaafi wallaahi jaalatees miti jedhani gizee tokko tokko immoo gowwummaa isaati jedha bilbilee arrabsa itti lola ishuma jedha toluma jedha inni garuu achuma jira waa takkan dhaga'u. Inni ammaa gochuu hin dandeenyu gaa namni filannoon isaas yaadni isaas kaayyoon isaas addadduma fayyaa isaatiin taanaan bareeduma jedha. Ani mucattii immoo numa sodaadha iyyuu maaliif ergamuma zaalikaa taati ka jedhu kana keessa kiyya jira. Hundaafuu ka warri yemannu guddanii hundi keessan kaan ni maraataa kaan maal ta'a kaan sirii wali godha jettan dhugaa keessan wal nama jalaa dhaha. Namni fayyaa qabu jira jechuun ni ulfaata. Namni fayyaa qabaatee jiru kan namuma sooshaal miidiyaa kanarra ol hin baane namni fayyaa qabu hin jiru. Kanaafuu rabbi fayyaa isaanii haa deebisuu fi namuu waan hawwee argataa inni maraatus maraatu ta'a inni fayyaanis fayyuma isaa ta'a inni shirrii yaadus shiraaf xaxa maaliin kun fa'aa bareeda miti wallaahi rabbi waan hin jaalanne shirkii waan rabbi hin jaalanne. Egaa namoonni dhiifa manaaf godhaallee bishaanirra oguu dhufan jinnii wayitu mataatti kore ta'e ani waan hin beeku hin jiru. Warri bishaanirra dhufe kun fayyaa hin qabu baay'eensa waan wajjin yaabbatee dhufu jiran fakkaate dhiifa manaaf godhaa garuu kaanii. Waan jecha kana fayyadamuu kan danda'eef ijoolleen bishaanirra dhuftu hundi sirriin dalagdu azaanaa kana akkana gayyaa'u ka gayyaa'an kunu shira xaxanii wal arrabsanii wal quuxessanii waan isaan waliin godhin hin jiru kan miidiyaarra ba'u argitan malee kan keessatti immoo jiru. A'uuz billaa min sheexaanir rajiim dubbii isinitti hin baay'isu gaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyya har'aaf kanumaan isiniif qabadhee dhufe inshaallah biiznillah yeroo dhiyootti waan haaraan isiniif dhufa jedhee abdii guddaa qaba. Galatoomaa jiraadha bakka jirtanitti nageenyi kiyya isin haa qaqqabu.